madda saba Oromoo kana ilaalchisee viidiyooleen adda addaa YouTube irra deemaa jiranii yoo ilaaltanii argitu madda walaaburraa maddeeti gara giddugaleessa Oromiyaa fi amma kaabaa amma Walloo jedhamutti deemee isa booda akka waan dhaabateetti seenan barreeffameera akka achirraa Oromoon akkana deemee fi Oromoon karaa kibbaa akka deeme hayyoonni Oromoo illee amananii waan barreessantu jira amma afaan garaagaraatiin immoo kunuu lafti isaanii achi maddinilanii isaan akkanatti barreessanii turan akkanatti dhaamsa akkanaa dabarsaa jiru YouTube adda addaa seentanii olaaltan jechuudha haa ta'uti walaabu jechuun maal jechuudha isa jedhu irraa isaan kiyya jechuudha walaabu dhuguma madda walaabu lafa godina Baalee ammaa kana keessa jirtu kana lafa walaabu jennu kana ishiitu madda Oromootii Oromoon achi keessaa bahee achirraa ol bahee achitti argame achitti dhalatee ka jedhu irratti dubbannaa jechuudha. Bakkee ijji waaqaa argu hunda jedha. Bakkee ijji waaqaa argu, bakkee ayyaanni waaqaa jiru, bakkee ijji waaqaa argu hundatu walaabuu jedha. Eessa samii gadii fi dachee ol. Garagarjani warri Roomaa fi warri Giriik akkaataa isaanii ta'utti hiikkatanii kan isaanii godhatanii barreeffataniiru. Michilee lolaati. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha nagaa keessanii hordoftoota Michilee miidiyaa baga jiraattanii baga as geessanii warreen viidiyoo kana dura hojjennee ilaaltanii tokko wanti yaada fi yaadannoo keessan faffacaaftanii namaan geessan galatoomaa isiniin jecha egaa kana dura naannoo kaaba Oromiyaa keessattuu karaa Walloo qabatee Walloon dabalatee gara hanga dhaqee Geeraraa yookaan Eertiraa jedhu kanatti akka waan Oromoon seenaa irraa hin qabne seenaan Oromoo akka achi hin jirreetti yookaan Oromoon akka iddoo sanan jiraannetti madda Oromiyaa madda Oromoo jijjiiruudhaan yookaan lafa Oromoo jijjiiruudhaan amma achi madde achi galee achi dhufe jechuun miti achi naannoo Galaana Diimaa naannoo Geeraraa naannoo kaaba Oromiyaa yookaan Eertiraa ammaa fi Itoophiyaa durii kana jechuu otoo hin taane jiraate achi keessa jiraateera akkuma lafa Oromiyaa Itoophiyaa guutuurra jiraate naannoo kanas jiraateera isa jedhu ergaa dabarsaa turre irraa amma yoonatti jechuudha. Egaa amma immoo kan madda saba Oromoo kana ilaalchisee viidiyooleen adda addaa YouTube irra deemaa jiranii yoo ilaaltanii argitu madda walaaburraa maddee Oromoon madda walaaburraa maddeeti gara giddugaleessa Oromiyaa fi amma kaabaa amma Walloo jedhamutti deemee isa booda akka waan dhaabateetti seenan barreeffameera irratti dubbatameera hayyoonni Oromoos kana barreessanii irra deddeebi'anii Oromoon madda walaaburraa maddeedha jedhanii ammas immoo bakki Oromoon dhufte walaabuu madda Oromoon dhufte walaabuu jedha waan ta'eef ragaansaa madda walaabuuti lafti madda walaabuu jedhamu kun immoo godina Baalee lafa xiqqaa madda walaabuu jedhamu waan jiruuf sanaan walitti hidhamee akka achirraa Oromoon akkana deemee fi Oromoon karaa kibbaa akka deeme hayyoonni Oromoo illee amananii waan barreessantu jira jechuudha. Amma afaan garaagaraatiin immoo kunuu lafti isaanii achi maddinilanii isaan akkanatti barreessanii turan akkanatti dhaamsa akkanaa dabarsaa jiru YouTube adda addaa seentanii olaaltan jechuudha haa ta'uti walaabu jechuun maal jechuudha isa jedhu irraa isaan kiyya jechuudha walaabu dhuguma madda walaabu lafa godina Baalee ammaa kana keessa jirtu kana lafa walaabu jennu kana ishiitu madda Oromootii Oromoon achi keessaa bahee achirraa ol bahee achitti argame achitti dhalatee ka jedhu irratti dubbannaa jechuudha. Uumama dhala namaa ilaalchisee akka sheekoo yookaan odii durii uummata gurraachaa akkuma beektan walaloo Tsaggaayee Gabramadiin keessatti san inni kaasu uummanni gurraachi madda dhala namaa waan geeb jedhu fi waan nuut jedhu. Geeb jechuun samii yookaan immoo aduu waaqa fakkaatu fi nuut ka jedhu immoo lafa dachee ka jedhu. Tu uumame isa booddee Osiris, Isis, Naaftis akkasumas Seet Saat ka jedhanii waaman ilmaan arfan kana jarreen kun lamaan horanii eenyu fi eenyu geebii fi nuut isaan immoo Osiris Isis fuudhee amma tokko eega wajjin jiraatee obboleessa isaa Seet wajjin wallolee ajjeefamee Seet immoo eega isa ajjeesee booda aangoo naannoo sanaa bulchuu argatee biyya isaa bulchuu argatee saba isaa bulchuu argatee achirraan otoo bushaa jiru Naaft nama jedhamtu isheenis obboleettuma isaatii fuudhee isarraa dhoggaa inni isa fuudhu Isis haati manaa Osiris kuni aartee abbaa manaa ishii kana deebisuudhaaf argachuudhaaf bakkee Seet lafa Gibxii guutuu keessa cicciree awwaalee walitti
walitti funaantee kadhattee waaqatti kadhattee furatti baafattee deebiftee abbaa manaa gootee wajjin jiraattee ilma horus jedhamu irraa garaatti hafee dhaltee Osaayiras immoo gara dacheetti deebi'ee isarraa Horus ka jedhu kun ilmi Seetii fi haati isaa immoo Naafti obbolaadhuma lamaanii kun Horus kun horaa ta'ee horee baay'atee jedha. Haati manaa Horus immoo eenyu akka taate wanti sheekoo kana keessatti ibsu illee jiraachuu baatu jechuudha. Achirraa ka'ee akka kanatti maal jechuudha kuni akka immoo sheekoo oduu argaa dhageettii Oromootti walaabu jechuun lafa kana jechuudha. Bakka kana jechuudha. Akka kana jechuudha. Walaabu jechuun bakkee lubbuun itti uumamte, bakkee namni jalqaba itti argame, bakkee lubbuun jiraachuu dandeessu hunda jechuudha. Inni kunis geeb kan uummanni gurraachi jedhe sanaa fi nuut kan uummanni gurraachi jedhe sana jechuudha. Akka afaan saayinsii ammaatti immoo baayosfar jedhamu wanta. Baayosfar bakkee lubbuun jiraachuu itti dandeessu. Walaabu jechuun baayosfarii baayoloojii keessatti dhageenyu sana jechuudha. Saatti malee Oromoon lafa xiqqashuu wayii maqaa walaabu jedhutti moggaafate sana akka hin taane ragaadhaanis seenaadhaanis akka madda uummatichaattis ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu madda walaabuu jechuun Oromoon walaaburraa madda jechuun lafa baalee walaabu jedhettu ededa gannaalee sana akka hin taane beekuu qabna jechuudha. Inni sun lafa Oromoon eega uumamee irra jiraate, irratti babal'ate, irratti horate waliin horee waliin jiraatee fi gaafa rakkoon isatti dhuftu immoo konferensii gadaa guddaa fi bal'aa har'a akka nuti jiraannu murteesse konferensii guddaan naannoo sanatti geggeeffameera. Isa waan namatti deebisee ani himu miti barreeffamee jira. Karaa adda addaan namni dhaamsa isaa yookaan ergaa isaa barbaadachuu danda'a. Kanaafuu walaaburraa akkana yaa'e Oromoo walaaburraa akkana deebi'e walaaburraa walaabuu madde akka waan ilmoo ungudaa'ee wayii achirraa ol ba'e jedhee namni amanuun kana booda waan hin fakkaanne duras waan hin turre walaabu hin jedhu jechi kun walaabu jechuun walaba ka jedhurraa walaba bakkee ijji waaqaa argu hunda jedha. Bakkee ijji waaqaa argu bakkee ayyaanni waaqaa jiru bakkee ijji waaqaa argu hundatu walaabuu jedha. Eessa samii gadii fi dachee ol samii gadii fi dachee ol jidduu kanatti walaabu jedhama. Yuunivarsi akka afaan saayinsii ammaatti yuunivarsi yookaan walaba isa jedhu isaan kana jidduudha argameedha malee dachee murtaa'aa lafa murtaa'aa tokko keessatti dhalatee dachirraa daaddee deemee guddatee horee baadha ka jedhu ka walaabu madda walaabu jennu suni waan jechaan jedhamu malee gochaadhaan waan sana akka hin taane beekuu qabna. Sheekoon saba gurraachas kana himaa. Sheekoon kun immoo uummanni Oromoo ummata gurraacha durduroo Ijiptii wajjin wal fakkaata. Akkaataa nyaachatiin, akkaataa uffannaatiin, akkaataa fakkeenyaaf kabaja walii qabaachuudhaaf, aadaa walii qabaachuudhaaf wal fakkaatu. Sanarraa maddi kiyya horuut horee, horisat horee, horuut horee jedha waan jedhamu. Egaa horuun eenyu waan jedhamuuf ilma Osaayiras ta'uusaa bakkeen itti uumames immoo walaabu. Walaabu kan jedhamu immoo dachee gad geeb dachee nuut samii aduu kana jidduutti. Kun immoo akka afaan Oromootti walaabu jedhame malee lafa amma achirraa madde. Amma viidiyoo gara 5-6-7 namoonni baay'een akkanatti hojjechaa jiru kanatti walaabu madduu isarratti hojjechaa jiran jiru jechuudha. Yoo jettan seentanii ilaaluu dandeessu madda uummata Oromoo jedhe. Kanaafuu uummanni kun akkanatti walaabu keessatti walaabu yookaan lafa walaba ta'e kana lafa walaabu jennu kanarratti eega uumamee booddee akkuma adeemsa wal hormaata lubbu qabeeyyii hundaattu karaa lamaan akka dhufu beekamaadha. Karaa saayinsiitiin adeemsa tuusaatiin karaa warra uumaa fi uumamaatiin immoo waaqatu tolcheedhaan adeemaati jira. Akkuma feettu dhufu Oromoon hundinuu horus ka jedhu kanarraa dhufee jechuudha. Horuu yookaan horuurraa dhufee jechuudha. Maqaan humti isaatu geeba ka jedhus gubbaa niit ka jedhu nuut ka jedhu waan akka jecha amma niitii jedha Oromooni. Waan kana wajjin sirriitti nuti deemnee lafa san deemnee muuzeemii bakkee wanti kun itti barreesse kana hunda deemnee qorachuun nurraa eegamullee ka'umsi keenya walaabu jechuun isaan kanaan wal qabatu malee lafa hambaalee kana akka hin taane beekuu qabna. Kanaafuu horuun eega horee booda ilmaan Oromoo horaan uumamee jechuudha. Oromoon wal horuu jalqabee Oromoon hormaata jalqabee jechuudha. Haala kanaan eega wal horee Oromoon tokko bakka tokkoo bahe haadha tokkorraa abbaa tokkorraa qaccee tokkorraa ba'uusaa kanaan mirkaneessinaa jechuudha. Sanaa achitti sheekoon uumama namaa ibsu kan uummata gurraachaa hin jiru jechuudha. Isa kanallee amma gara warra amantii lamaan guguddaa addunyaa kanarra jiru yoo fudhanne Osaayiras
ISIS, Naftis, Seetis ka jennu geed nuti ka jedhu kana garagarishanii warri Roomaa fi warri Giriik akkaataa isaanii ta'utti hiikkatanii kan isaanii godhatanii barreeffataniiru. Kana egaa yeroo biraa akkaataa ittiin ibsamu waan biraa ibsuu dandeenya. Har'atti garuu kaayyoon keenya Oromoon akkanatti dhufe kun amma yoonaa tokko meeyaa waaq tokko nu godhe yaa lafa tokko nu godhe yaa dachee tokko nu godhe yaa samii tokko nu godhe jedhanii akkana ta'e waggaa umurii guutu akka waan tokko hin ta'inii jecha. Sabni kun tokko haati isaa abbaan isaa akka kanaan uumamtee akaakilee abaabileen nutti bamaa tureera. Nuti tokko afaan tokko dubbanna afaan keenya tokko fuulli keenya wal fakkaataadha. Garaan keenya maal akka of keessaa qabu ka abbaatu beeka. Kanaaf tokko nu godhi jedhee kakkalatu Oromoon tokko miti ka jedhu gaafii kiyya jechuudha. Tokko miti nuti maaliif sirbaanis an akka kunoo namoonni bebbeekamoon akka Niyoo Goobanaa an akka eenyu tokkummaa jedhee sirbee dadhabee umurii isaa fixee du'e. Ammas Oromoon mucaan lafaa ka'u xiqqaan wayii sirba tokko nu godhi jedhu sirba jechuudha. Maali Oromoon tokko miti? Tokko miti Oromoon sabni kun tokko miti haati isaa tokko miti abbaan isaa tokko miti maaltu gargarisa godhe maaliif immoo tokko ta'uudhaaf waaqni kadhatama maaliif inni tokkummaa isaatti namanne ka jedhu ergaa akka kanaatti isinii dabarsuu barbaadne jechuudha. Oromoon tokko maaliin ibsama mee akkuma kana dura waa'ee maqaa lafaa maqaa namaa irratti haasa'aa turre tokkummaa Oromoos maqaadhumatti ibsa maqaa lafaatti ibsa maqaa isaatti ibsa haala jireenya isaa akkaataa ittiin jiraatetu ibsaa jechuudha. Maqaa mee lafoota Oromoon irra jiraatu kana bal'aa kana isuma amma Oromiyaadha jedhanii hammuma danda'an nuu kennan kana yoo olaalle fakkeenyaaf mee gara lixaati maqaa lafa tokkoo waameen gara bahaati maqaa lafa tokkoo waameen giddugaleessaa maqaa lafa tokkoo waameen kibbaa lafa waameen waama lafa wal fakkaataa jecha. Maaliif hawaasni kun yoo afaan tokko qabaate yoo yaad qalbii tokko qabaate waan wal fakkaataa jedhaa fi waan wal fakkaataa godhan akka amanamaadha jechuudha. Saayinsii xiinsammuutiinis saayinsii uumamaatiinis namni waan wal fakkaataa fakkeenyaaf waan wal fakkaatu yeroo bare maqaa wal fakkaataatti kenna. Fakkeenyaaf naannoo lixaa irraa fakkeenyaaf lafa asitti wal fakkaataa argannu Asoosaa isa jedhu kanaaf fudhanna. Asoosaa nama bulchiisa Oromiyaa jala hin jiru kutaa Wallaggaati lafa Wallaggaati. Asoosa ka jedhu achi fudhanneeti Asaasa ka jedhu immoo Arsii keessa Gadaba Saasaa laga Waabee kanaan hammatu jechaadha. Afuran maqaan kun lamaan tokko miti Oromoo. Asaasa bubbeetu suuta Asaasa lafti isaas waluma fakkaata. Naannoon sun dirreedhuma akka waliitti diriiradhuma akka waliitti Asoosaan amma diriiradhuma akka Asaasaa kana warri Asoosaa dhaqxanii nagarre yookaan warri Asoosarraa immoo Asaasaa dhaqxanii nagarre lafti isaa diriiradhuma wal fakkaataadha jechuudha. Achumatti immoo biraas ni dabala karaa ba'a. Karaa ba'a Jijjigaatti gadi seenuudhaaf otoo faafamiin hin gahin faafaa nama jedhamtu. Faafama amma lafti faafam jedhu giddu galeessa kanatti naannoo Amboo Waddeessa bakka jedhamutti faafamaan jedhamu jira. Achi darbee Baambaasii, Bobbaasaa, Baambaasii jedhanii waamu iddoo lachuu yoo gara Jijjigaatti yeroo gad deemnu jechuudha. Amma daangaan Sumaalee fi daangaan Oromiyaa Baambaasidha. Magaalaa irraa xiqqoo gadi baanee jechaadha. Akkuma kana Asoosaa bira Asoosatti seenuudhaaf gara Maqanajjoo eegee dabarree Baambaasii jedhama. Lafa kana jalqaba uummata kanatti irra jiraachaa ture beeka. Baambaasiin kan ba'a, Baambaasiin kan dhiyaa jechuudha. Kiiloomeetira yoo xiqqaate kiiloomeetira 1,600 walirraa fagaatu. Kanaaf kuni maal agarsiisa? Uummanni kun afaan tokko dubbachuusaa yaada qalbii tokko qabaachuusaa tokko ta'uu turuusaa agarsiisaa jechuudha. Hafuudhaan mee maqaa baay'ee Oromiyaa keessatti dhagahamu Qarsaa kan jedhamu aanaa Qarsaa ganda Qarsaa bakka Qarsaa jedhamu Oromiyaa keessaa bakki itti hin dhagahamne hin jiru. Harargee ba'aa gara karaa Harargee ba'aa Dhangaggoo otoo hin gahin aanaa guddaa Qarsaa jedhamu jira. As Qarsaaf Qondaaltittii Shawaa Kibba Lixaa akkasumas karaa Wallaggaa, karaa Jimmaa, karaa Arsii maqaan Qarsaa jedhu lafti Qarsaa jedhamu hin jiru. Kuni tokkummaa Oromoon ibsu. Namuma tokkichatti irra naanna'ee too akkanatti irra naanna'ee kaase baase fakkeenyaaf Arsii keessatti lafa Digaluu jedhamantu jira. Aanaa Digaluuf Xiichoo. Bakkeen aanaa lixa Shawaa kana keessatti immoo gandi tokko Digaluu kan jedhamu jira. Egaa kun tokkummaa Oromooti ibsa jechuudha. Yoo xiqqaate kanuma laallallee akka sabni kun tokko turee fi iddoo tokko manneen tokko mana tokko akka bahe waan ragaa guddaadha jechuudha. Yoo itti yaadne jechuudha. Fakkeenyaaf karaa asiin karaa Shawaa Kaabaa aanaa Wacaale jedhamutu jira. Wacaale aanaa Wacaale
shawaa kaabaa jechuudha. Finfinnee irraa gara kiiloomeetira 300 wayii taate. Wacaalee Jijjigaa gadi baanee gara Hargeessatti yeroo seennu daangaan Itoophiyaa fi kan Sumaaleelaand yookaan warra magaalaa guddoo Hargeysaa kanatti yeroo deemnu Wacaalee seennaa jechuudha. Magaalaa Wacaalee bakka lamatti addaan jettee Itoophiyaa fi Sumaalee kana jalatti hin jirtu jechuudha. Inni kun as shawaa kaabaa keessa, inni sun immoo Baar Hargeeti yoo jenne. Lafti kun maqaa tokko qaba. Akkasuma Wacaalee Walloo keessa illee naannoo Dasee hin jirti. Kuni maqaa afaan Oromooti. Oromootu itti moggaasee jechuudha. Karaa biraatiin wantoota adda addaa maqaa mukaa yoo fudhanne kombolchi kombolchuma, bakka hundattuu kombolchi kombolchuma, bakka hundattuu gaattiraan gaattaruma, bakka hundattuu leemmanuma. Oromiyaa bal'oo keessatti maqaa mukaa bakkanniisni bakkanniisuma, heexoon heexoonuma, dhangaggoonuma. Kana jechuun uummanni Oromoo afaan tokko, aadaa tokko qabaachuusaa, yaada qalbii tokko qabaachuusaa, tokko turuusaa, wal faana akka maatii tokkotti jiraachaa turuusaa baay'inaan immoo lafa bal'aa irra uusee qabatee jiraachuusaa agarsiisa. Fakkeenyaaf karaa kibbaatiin tuqaa lafa jedhamu. Hiddii lolaa tuqaa yoo fudhanne tuqaa kan jedhamu immoo gandi tuqaa jedhamu ana bira jira jechuudha. Dhaloonni koo iddoo sana bakka sana lixa shawaa kana keessa jechuudha. Kanaafuu kombolcha yoo fudhanne amma fakkeenyaaf lafa kombolcha jedhu Wallagga Bahaa amma Horroo Guduruu godina Horroo Guduruu isa jedhan aanaa kombolchaa. Fudhadhaa kombolcha karaa Harargeetti yoo deemne Harargee Bahaa magaalaa Adaree irraa achi baanee karaa diyyee xiyyaaraa kan kun aanaa tokkichi yaadni beekamaan an biyyi beeku kombolcha maqaan isaa. Walirraa fagoodha lafti kun baay'ee walirraa fagoodha. Maaltu maqaa kana tokko godhe tokkummaa Oromooti jechuudha. Tokkummaa Oromooti jechuudha. Akkuma kana dura waa'ee mootummaa daamotaatti kaasaa ture. Fakkeenyaaf maqaan daamota jedhu guutuu Oromiyaa keessatti argamaa jechuudha. Kan akka Harargee Bahaa, kan akka Shawaa, Lixaa Shawaa, Kaabaa, Ganda haa ta'u, Mandara haa ta'u malee maqaa kanaan waamamaa jechuudha. Wallaggi akka kana. Kanaafuu tokkummaa Oromoo waan ittiin ilaallannuu fi waan akka of ilaalee goonee keessatti of ilaallu keessaa tokko maqaa kanaa jechuudha. Kanaaf maaliif umurii keenya guutuu akaakilee abaabilee keenyan sirbii tokkummaa wallutti nu tokkoomsuu dadhabe maa garaan saba kanaa addaan fagaata maa qalbiin saba kanaa addaan fagaata kan jedhu namni deebisee of ilaaluu qabaa jechaadha. Tokkuma turre waanti tokko wanti adda addummaa qabu hin jiru jechuudha. Haati tokko abbaan tokko afaan tokko aadaa tokko seenaa tokko qabaachuu immoo bifa kanaan laallamuu qabaati. Mee kanarratti isinis xiinxalaa yaada keessan kaa viidiyoo gabaabduu kanaan kanuma isiniin jechuu barbaade. Waan hundaafuu immoo Rabbi isin biraa dhaabbatu, nu biraa dhaabbatu, saba kana biraa dhaabbatu, hamaa isarra gahu, hammaataa isarra gahu, isarraa dhooku. Ama viidiyoo lammataatti wal agarrutti nagaan tura fayyaa ta'a isiniin jedha.